qormaata COC fi exit examiif haala salphaa fi hawwataa ta'een qophaa'uu ni barbaaddu. Akkam jirtu nagaa keessanii aan gammachiisifaatii Asoosaa Yuunivarsiitiitti barsiisaa saayinsii fayyaa haadholii fi wal hormaataati. Barattoonni saayinsii fayyaa barattanii fi ogeessonni fayyaa qormaata COC fi exit examiif haala salphaa fi hawwataa ta'een qophaa'uu barbaadan Health Tutorial Academy filannoo keessan godhadhaa. Health Tutorial Academy ni online academy kan barattoota saayinsii fayyaa baratanii fi ogeessota fayyaa qormaata COC fi exit examiif qophaa'uu barbaadaniif tutorial classii shaakalaa qormaata COC qophii qormaata exit examii haala salphaa fi mijataa ta'een isiniif dhiyeessuudhaaf qophii isaa xumuree hojiitti galeetu jira. Kanaafuu viidiyoon nuti guyyaatti gadi dhiisnu isin bira haala salphaan akka dhaqqabuuf YouTube channel keenya subscribe gochuudhaan maatiin ta'a. Akkuma kana tutorial classii fi shaakalaa qormaata COC fi exit examii dhaabbataatti eegaluudhaaf immoo lakkoofsa bilbila keenya kunoo asirratti mul'ataa jiru kanaan bilbiltanii galmooftanii eegaluu ni dandeessu. Health Tutorial Academy filannoo keessan godhadhaa. Galatooma.